Adaraan uummata Oromoo Andaamatti walii rakkadheen jira. Abbaan manaa kiyyaa erga daa'ima godhanii warranii booda nagatee deeme gargaarsa keessa nan barbaada. Na gargaara na bira dhaabbadhaa isin jedha maqaa rabbiiti. Eenyudha? Boontuu eenyu jedhama? Boontuu Abbii. Ijoollee eessaadhaati? Salaalee keessa ganda kam? Gabra Gurraacha. Biyya kana argee dhuftee hagam? Inni si fuudhee si gate immoo eenyudha? Nama eessaati? Arsii kam? Arsii Qoree. Maqaan isaa eenyu jedhama? Muusaa Faannoo Bicceessaa. Waliin jireenya keessan keessatti maatii waan baree adda si baase qabamoo situ maatii isaa beekamoo isatu maatii kee beeka? Anatu maatii isaa beeka malee inni maatii kee hin beeku. Erga wajjin jiraattanii daa'ima argattanii kaatanii maal siin jedhe si gate? Sin barbaadu daa'imallee hin barbaadu sillee hin barbaadu sillee hin barbaadu daa'imallee hin barbaadu jedheenna birrii ittiin daa'ima guddisuu naa kenna rakkoo qabu jedheen. Ayyee. Firoottan isaallee itti ergee jennaan ishiillee hin barbaadu daa'imallee hin barbaadu birriillee hin qabu hin kennu jedhe. Hin kennu jedhee si gate. Ammas taa'aa jirta sa'aatii kana? Ani sa'aatii kanatti dura mana qabadhee taa'aa jira. Mana gabbayinaan jedhan mana kiraa waan hin kaffallee bayinaan jedhanii karaarra taa'atii jira. Amma bootee dhaquu qabu daa'imaallee wanta aannan hin bitu dhabeen jira. Kiraallee waan kaffaladhu dhabee jira. Egaa uummata kanaani waan jettu jedhiiti sagalee keelleen nagahuu sheer isaa godhanuu riipoostii isaa godhanuu namoota biraan gaati qaama seeraa biyya kanaa biraan gaati riipoostii sheer koppii linkii gochuudhaan gargaaraanii mucayyoo kun ijoollee Salaaleeti hundi namaa gargaaruudhaan bira dhaabbadhaa biyya galchuu ta'eesi maal jettaan waan jettudha amma? Adaraan uummata Oromoo Andaamatti walii rakkadheen jira. Abbaan manaa kiyyaa erga daa'ima godhanii warranii booda nagatee deeme gargaarsa keessa nan barbaada. Na gargaara na bira dhaabbadhaa isin jedha maqaa rabbiiti. Haa carraa shamarran biyyi Arabaa jirru. Obboleettii keenya akkuma argaa jirtanii akkuma sagalee ishee irraa dhagahattanii obboleettiin kun erga biyya Dubaay dhuftee waggaa lamaan kana keessatti immoo akkuma nama kamiiyyuu hojjetee jira jetteet biyyaa baate garuu kaayyoo ishees karaatti qabcatee hafe kaayyoon ishee karaatti citee hafe sababbiin isaas osoo hin beekin isheenis abbaa manaa godhattee asitti wal jaalatanii daa'ima irraa godhatee booda immoo daa'ima wajjin sin barbaadu jechuudhanii mucayyoo kana horfatti baasee gatee jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya akkuma ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo isaanii jecha. Egaa hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtanii dhugaa dubbachuu fi ijoolleen keenya dhiiraa gocha ijoollee shamarranii irratti hojjetan waan baay'ee nama gaddisiisudha. Akkasuma immoo ijoolleen keenya shamarran biyya Arabaa deemnu kunillee gisee tokko tokko maaliif akka deemnu eessa akka deemnu maaliif akka baane kaayyoo akkamii akka baane beekuu qabdan. Sababni isaas immoo maaliif biyya ormaa kan dhuftee asitti duddi keessi citee umriin keessi dhumee bifti keessi dhumee itti fittamtee jibbamtuuf waa argachuuf bu'aa wayii buusuuf garuu immoo akka san hin taane yoo as geessan hundi ijoollee takka takka taate malee takka takka kaayyoo isheen biyyaa baate wallaalti maaliif akka ta'e naa galuu dida inna kuni of wallaaluu fi kaayyoo bahan dagachuudha. Har'a mucayyoon kun daa'ima kan wajjin yeroo duraatti fakkeessee si fuudhaa haadha manaa kiyyeessi godhadha jedhee osoo maatii ishee hin beeksisin odoo maatii ishee hin beeksisin waan kana keessa baasee waan kana keessisiise. Gatee immoo daa'imti godhame. Erga daa'imti godhamte immoo sin barbaadu sillee hin barbaadu daa'imallee hin barbaadu jedheen. Meedaalaa waan dhiirri kun cubbuu hin hojjetu. Akkasuma kaa dubartiin akkuma harmee ishee rarra'u qalbiin ishee rarraati jedhan. Kanaaf nuti akkuma qalbiin keenya rarra'u harmi keenya rarra'u qalbiin keenya rarraati. Waanuma hundumaa dhiiruma hundumaa yoo gaafa inni sin jaalladha jedhu waanuma nama jaalatu fakkaata. Kana immoo beekuu qabdan bareechitanii beekuu qabdan keessattuu shamarran biyya ormaa jirtan sirriitti waan kanarraa of eeguu qabdan. Maaliif namni tokko sin jaalladha jedhe dhuguma si jaalataa miti hundi jechuudha. Dhuguma haadha manaa si godhataa fi miti. Kanaaf kaayyoo keeti karoora keeti yoo qabaatte
ati yoo galtes abbaa feetee heerumuu dandeessa jechuudha. Biyya keessatti maal kan biyya ormaatti baatanii heerumtanii biyya namaa keessatti immoo siqaayii kee agartaniif gaaris ta'u badaas ta'u ilma biyya keetii dhaloota keetii naannoo keetii akkasuma immoo maatiin kee beeku si jechuudha. Gaafa san rakkina keessa kan seentu. Maaliif har'a biyya ormaa keessa jirti daa'ima qabdi. Daa'ima kana eessa gootii maalin guddisti maal nyaatti manni kiraan as jira maal dhugdi biyya namaa keessatti jechuudha. Siqaayii hedduu argaarti. Kanaaf adaraa keessan of eeggannoo guddaa godhaa keessatti ijoollee shamarranii kaayyoo baataniif beekaa. Biyya ormaa maaliif baanee sababbiin baaneef maalidhaa jedhaati kaayyoo keechan beekuu qabdan. Innaa kanaafiyyuu waan baataniif beekuu qabdu sin jechuu barbaade tanani akka dhaamsa shamarroota akkaattanis kanan qabu hanga fe'eessa abbaa fe'eessin jaalladhsiifan du'a yoo jedhe biyya ormaa keessatti ni heerumina adaraa keessan biyya namaa keessatti galii haadha okko biyya kee keessatti heerumu kaayyoo baateefis beeki maaliif akka baate heeruma dhabdeeti miti kaatee kan biyya namaa deemtu of jijjiiruu fi maatii kee jijjiiruudha. Sagalee tokkoffaa irratti ilmi namaa of jijjiiruudhaaf deema maatii lammaffaa irratti maatii fi jijjiira malee sinii galte maaliif kaayyoo qaba kaayyoo biyyaa baatan qabaachuu qabdan namni doo kaayyoo hin qabne biyyaa bahu hin jiru abadan jedhee yaada osoo kaayyoo heerumaa qabaattanii biyyaan baatan ilmi hunduuyyuu biyyaan bahu garuu immoo hiree erga walitti si fiddee maatii keessan beeksistanii biyya keessatti galtanii wal fuudhan inni isaa dalagas asii dalagattee yoo waan hireen walitti si fiddu ta'e garuu immoo kuni biyya ormaa keessatti heerumtanii daa'ima godhachuun ofiifuu jiraachuun baay'ee ulfaata daa'ima godhatanii biyya ormaa keessa jiraachuu dhiisati jechuudha. Biyyuma ofii kana keessattuu daa'ima godhatanii guddisuun baay'ee ulfaata sa'aatii kana keessatti. Kanaaf biyya ormaa dhiisatee isiniin jechuu barbaade tanani. Adaraa obboleewwan koo sirriitti of eeggannoo guddaa godhaa keessattuu ijoollee shamarran biyya arabaa jettan of eeggannoo guddaa godhaa sirriitti. Wanti calaqqisu hundi warqii miti. Akkasuma dhiirri isin jaalladha jedhuunti abbaa manaa keessin ta'u. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jedhaa hordoftoota kiyya nagaanaa ta'a fayyaanaa ta'a. Isiniin jechuun jaalladha gorsi baatee farreetti fe'anii jedha Oromoon gaafa mammaaku tana keessa waan qabattu jedhan viidiyoo kanarratti hojjedhee baay'ee garaana nyaattee mucayyoon kun jechuudha. Biyya namaa keessatti ilmoo baattee yoo akkasitti deemtu hedduu nama gaddisiisa. Innaa akkasiin jedha waaqayyo siffaanaa ta'u. Of eeggannoo guddaa godhaa akkasuma warroonni chaanaala kiyyaa faaraa taatan sabiskiraabii gochuudhaan maamila ta'aa warri ta'aa jirtanis galatooma ulfaadhaa isin jaalladha.